Nooru harka fuunee anaa dhufu baga nagaan dhuftanii nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtan isiniif haa ta'u. Akkasumallee obboloota amantaa biraa taatan nagaan lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha warri gara maatii kootti haaraariif dhuftanii subscribe godhaa. Warri fedha keessan ta'e immoo like share gochuudhaani na wajjiniin ta'a isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu jechuudha odeeffannoolee adda addaa yeroo arginu kallattiidhaan akka isin biraan geenyuuf notification on irra godhadhaa. Wantoota jiru waliin ilaalla jechuudha. Egaa akkuma argitan jechuudha ijarraa na hambisa ijarra nan buusinaa ajaa'iba. Uniformii kiyyaatis sadditti jedheetiin dhufeen jira gaa. Nam tokko gaa amma abee har'a hin bareeddu ati har'a fokkattu naan jechuu dandeessu maafu mushkila kalaas. Maatu zaaleen aalee uniformii kiyya uffadhee sadditti jedhee isinii dhufeetiin jira. Guyyaa har'aa jechuudha. Akkuma miidiyaa karaa adda addaa karaa TikTokii, karaa Facebookii akkasumas karaa YouTubeii jechuudha wantoota adda addaa ilaaltan jechuudha. Obboleettii keenya biyya Oomaan keessatti lubbuun ishii dabartee yookiin immoo ofiitiin of fuutee yookiin fuute maal jechuudha uffanniste haada of gattee jechuudha. Ofiisheetiin lubbuu ishee dabarsitee ji'a torba erga duutee mucaan kuni jechuudha. Garuu ji'a torban kana gidduu hundumatti illee namni takkittiin illee firashii haa ta'u alagaa haa ta'u nama kamillee haa ta'u namni tokkollee namni beeku hin jiru jechuudha. Namni bareeru hin jiru. Egaa akkuma beekamu namni tokko gaafa biyyaa ba'e maatii koon gargaaraa ofan jijjiira maatii koon jijjiira jedhee manaa ba'a jechuudha. Karaa tanafaa yookiin immoo lubbuun kiyya biyya ormaatti hafti jedhee kan manaa ba'u hin jiru. Hundumtuu abdii waaqayyoon godhatee abdiidhaan manaa ba'e jechuudha. Egaa ba'anii galuu immoo waaqayyootu nama milkeessa. Namni ba'uusaa bichaa beeka malee galuusaa irratti immoo milkaa'inni immoo karaa waaqayyooti jechuudha. Namarraan barbaadiin atis qabda galtuu duuba mudaa namaaf kan mammaaddu kan kee qorichaan barbaadu yoo jireenyi si galee deebi'uu yaa. Obboleettii keenya kanaaf jechuudha namoonni adda addaa akka miidiyaa irratti jedhanii sagalee ta'aa fi ispeeshaal keessumaa namoonni naannoo Dabra Zayit yookiin immoo naannoo Bishooftuu jirtan suuraa mucayyoo kanaa sheer gochuudhaan akka gara maatii ishee ga'ee maatiin ishee mucaa isaanii suurarraa ilaalanii akka gara iyyannoo imbaasiitti illee gara kamitti illee yoo ta'e iyyannoo akka galchataniif jechuudha miidiyaa irra deddeemaa jira. Namoonni baay'een ani miidiyaan kiyya xiqqaadha dhageettii hin argadhu namoonni na daawwatanillee xiqqishuudha. Saniifuu sagalee yoon ta'e maal fayyada yookiin immoo maal buusuu danda'a jettanii duubatti hin deebi'inaa jechuudha. Sababiinsaa namoota miidiyaa fayyadaman hundarraa jechuudha. Anarraa fakkeenyaaf anarraa namni 10 yoo ilaale sirraa namni 10 yoo ilaale kanuma kana keessa jechuudha namoonni suuraalee kana beekuu danda'an jiraachuu danda'a jechuudha. Namni karaa waliin beekni hin jiru karaalee miidiyaa adda addaa wal beeka. Gaafa mucayyoo kana sheer goone immoo haguma dandeenye yoo sagalee ishii fi taan immoo reefi isheellee gara biyyaatti akka galu ni taasifama jechuudha. Egaa yoo namni tokko jechuudha gaafa du'ee jira khalaas erga du'ee waan dhaga'u waasin argu hin aarus hin gammadus ittiin dhukkubu waan fe'e yoo ta'e iyyuu jechuudha. Garuu ilmi namaa akkuma yaada isaatti akkuma aadaa isaattis karuma fe'e iyyuu jechuudha irra caalaa wal owwaallatee garaa nama ciisa jechuudha yookiin immoo nama gammada jechuudha. Yoo nam tokko gaafa du'ee wal owwaallatee akka waan bakka kennaa wayii namaa kennee wal gaggeesseeti jechuudha. Akka waan akkasitti ilaalama. Garuu
namni gaafa du'ee biyya ormaattis ta'ee biyya keessattis ta'ee seeraanis awwaalamee iddoo fe'ettis awwaalamu bakkeettis du'ee bineensis nyaatee du'eera kalaas wanta takka dhagahuun dhukkubu jechuudha. Garuu maatiin keenya immoo jechuudha gaafa biyya ormaa jirru hin ejjechaa jiru nuun jedhanii quba nuun qaban. Yoo nuti daawwaluudhaa baanne jechuudha tarii haalumatu mijachuu fi didee tarii madaamii hamtuu bira taateetti ta'uu danda'a. Tarii bilbilatu oowwatameera ta'uu danda'a. Kanaaf mucaan keenya otoo hunda waliin turte jedhu malee dhuguma duutee jirti jedhanii abdii hin kutatan jechuudha. Garuu immoo egaa carraadha waan ta'eef wanti godhamu waan hin jirreef hin danda'amneef immoo otoo arganii gaarii ta'a jechuudha. Madaamiin kun akka isheen jettetti jechuudha akka miidiyaarraa jedhamaa jirutti ofiishee of fuutee of ajjeestee nuti homaa takkallee hin goone jetti. Yerootti immoo mana seeraatti qoratamtee ilaalamtee reefishees qoratamee ilaalamee dhuguma ofiitiin ofiin of fuutee jedhama jechuudha. Egaa namni tokko jaallatee ofiin yookiin immoo jaallatee lubbuu isaa hin dabarsu jechuudha. Wantoonni biyya lafaa irratti nama mudatamu wantoota baay'eetu jira jechuudha. Egaa namni kun oguma ofiishee fuutee ajjeesu yoo baattellee yookiin immoo ofiishee lubbuu ishee dabarsu yoo baattellee akka ishiin aartee lubbuutiin of dabarsitu gochuun ni danda'as jechuudha. Nuti hin beeknu kan beeku Waaqayyoodha jechuudha. Garuu namni tokko jechuudha harka kootiin ajjeesuurraa harka kootiin ofii gara cubbuutti galuurraa ofii akka of ajjeestu jedheetiin jechuudha. Namni baay'een kan aarsan jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoonni tokko mana nama tokko yeroo aqan mana nama tokko yeroo ilaalan amala nama tokko yeroo ilaalan namni tokko inaaffaa baay'ee qaba jechuudha. Namni tokko jiraachuu kee hin jaalatu jechuudha. Namni tokko akka ati duutu barbaada jechuudha. Akka ati duutu barbaada. Sababiin isaa ofiisaa sin ajjeesiin malee si ajjeesee lubbuu kee hin baasiin malee garuu akka ati duutuuf immoo karaa sii saaqa jechuudha. Akka lubbuun ishii darbuuf immoo karaa saaquu fi dandeessi jechuudha. Sababiin isaa wantoota baay'eetu namatti dhaga'ama jechuudha. Gaafa mana namaa keessa hojjetanii wantoonni baay'een jechaan amalaan nyaataan waan hedduudhaan jechuudha. Akka namni tokko of ajjeesuudhaaf yookiin immoo lubbuu isaa baasuuf sensitiivii nama godha jechuudha. Maaliif haati haadha ormaati, biyya ormaati, namni namaa na'uu tokko hin jiru. Namni tokko immoo sabbaruu dadhaba yookiin obsuu dadhaba jechuudha. Jireenya keessatti namni obsa hin qabne hin jira jechuudha. Xiqqishuu dafee wanta tokkoof of kennu jechuudha. Damdamachuu dadhabee nama baay'eetu of kenna jechuudha. Asirratti dhugaa dubbachuuf nuti yoo duune omaan dhageenyu garuu gaafa duune jechuudha maatiin keenya biyyarraa unu warra du'e wayya jechuudha. Isaaniitii jiraatee du'aa keenya dhaga'uwanna unu yoo duune salphaadha jechuudha. Unu yeroo duunu salphaa waan dhageenyu bakka akkalaas. Garuu maatiin keenya immoo umurii isaanii guutuu hanga dhufanii nutti dabalamanitti yaanni isaanii tasgabbaa'ee jiraachuu hin danda'u. Tasumallee jechuudha. Tasuma otuma fuudhanii owwaallataniiyyuu osuma biyya ormaatti hafaniiyyuu yaanni isaanii tasgabbaa'ee akka waan yeroo ati bira jirtu maalitti akka duute sababa ati itti duute waan hin beekneef baay'ee ceepha'amaa hafu jechuudha. Tasgabbaa'anii jiraachuu hin danda'an. Gaddanis gammadanii fe'iyyuu haa ta'u. Waan fe'e yoo ta'e illee akkaataa namichi tokko itti du'e osoo hin barii yoo hafan baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee gaddaa hafu hamma gaafa aqanii walitti dabalamanitti jechuudha. Akkasumas nama ajjeese ji'u malee abadeen ofii of ajjeessan jedhu. Otoo dhukkubni nama qabee nama ajjeese illee maatiin keenya hin amanan jechuudha. Qoricha laatanii ajjeesan immoo akka mucaan keenya maal taatee duute waan akkasii yaadu jechuudha. Kanaafiyyuu obboleettii keenya kanaaf sagalee taanee fi karuma adda addaatiin jechuudha gara biyyaatti illee akka galtu. Garuu
dubartiin kun madaamiin ishee akka jettutti bilbila ishiin ittiin bilbilaa turte yeroo bilbillu hiriyaa ishee yookiin abbaa manaa ishee ta'uu danda'a. Ani hin beeku. Isarratti yeroo bilbillu immoo hin beeku ani jedhee jetteeni. Egaa namni tokko jechuudha gaafa ati waan gaarii irra jirtu si faana haasa'a. Gaafa ati gaafa waan hundaatiin nama tokkoof gaafa ati arjaa taate yookiin immoo nama tokko yoo ati bukkee dhaabatte namichi sun yoo abbaa manaa kee ta'es haadha manaa kooti siin jedha jechuudha. Yoo hiriyaa keetii ta'es immoo hiriyaa kooti siin jedha jechuudha. Garuu gaafa ati waa itti kennuudhaa baatte gaafa ati jala fiiguudhaa baatte immoo haadha manaa koo miti yookiin immoo hiriyaa koo miti jedhee haaluu yookiin immoo kaaduu ni danda'a jechuudha. Karaa baay'ee namni tarii biyyarraa dallanteeti mucaan kun ofii ofuuteetti tarii beeloftee tarii eebottee tarii aartee tarii gadditee karaa adda addaanuu haa ta'u lubbuu ishee dabarsitee jirti. Garuu immoo dhugaa dubbachuuf miindaa ishee koottaa na harkaa fuudhaa karaa koo miti miidhaan jiru waan isheen aartee ofiin of fuute hin beeku jetteetiin kan isheen beeksifte jechuudha. Madaamiin kun dhugumatti yoo mucayyoon kun karaa maatii biyyarraa yookiin immoo karaa hiriyaa ishee haa ta'u yookiin karaa hawaasa biraa haa ta'u karaa fe'eeyyuu haa ta'u rakkoo mataa isheetiin ofiin of huuteetti yoo ta'e dhugaa dubbachuuf galata guddaa qabdi madaamiin kun. Namni akkas jedhuyyuu hin jiru. Kootu reeffa narraa fudhaa kan nan galchafaa kan jedhu hin jiru. Miindaa isaaniifaa nan galcha kan jedhu hin jiru. Namoonni baay'een gaafa miindaan ga'u lafa jala si loluufaa barbaadu jechuudha. Nama tole akkanii ofiisaa fi isaatiin miindaa keessii kennu jechuudha. Nama tolaa ta'e, nama waaqayyoon sodaatu, nama rabbisaa sodaatutu miindaa keessii kenna malee erga duuteetii namni miindaa keessii kenna jedhullee hin jiru. Akkasumas immoo duuteetti koottaa reeffa narraa fudhadhaa kan jedhullee maybe akka carraati jechuudha. Akka carraa namuma waaqayyo jaallateeru ta'uu danda'a. Kanaaf immoo namoonni kamillee taanaan akka miidiyaa qabdan karaa feesbuuka keessanii haa ta'u karaa tiktookii keessanii haa ta'u dandeettii dubbii keessanii dandeettii karaa qabdaniitiin obboleettii kanaaf sagalee taatanii reefishee akka biyya galee harma isheetillee argitee awwaalattee garaan ishee akka das jedhu jechuudha. Kana isiniin jechuun barbaada. Kanarra oduu isinitti dheeressuu hin barbaadu. Kanaaf sheer godhaatii waliin geessisaa obboleettii keenya bukkee haa dhaabannu. Yoo nuti har'a sagalee walii ta'uu baanne boru eenyullee sagalee nuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Akkuma beekamu kan informationii adda addaa dhaga'uu danda'u har'atti ijoollotuma biyya Arabaa jiran irra caalaa moor irra caalaa kan sagalee walii ta'uu danda'u unuma warra biyya Arabaa jiru malee warra biyya jirutu Facebook irra deemee YouTube irra deemee TikTok irra deemeetiin sagalee ta'uu fi danda'a osoo hin taane unuma mataa keenyatu waliif sagalee ta'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf sheer ishee fi gochuu hin dagatinaa waliin geessisaa isinillee irratti dudubbadha. Isinillee kara dandeessanii namoonni kamillee kallattii miidiyaa qabdaniin irratti dudubba'aa reefishee biyya galuu ni danda'ama. Akka carraa yoo namootuma adda addaatiin maatiin ishee dhaga'uu yookiin immoo beekuu ni mala jechuudha. Yeroo muraasa gidduutti yoo miidiyaan irra caalaa garmalee sagalee ta'ee jechuudha babal'achuu danda'e jechuudha. Kanaaf sagalee akka taanuu fi isiniin jechuu barbaada. Warri isinitti tole laayikis godhaa, sheeris godhaa, sabiskiraayib godhaa isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Lafa nagaa turaa.